Jaalaqaafan Fayyeeraa. Ilmaan Oromoo Oromiyaa keessatti badii isaanii malee maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggarta jedhuun guyyaa guyyaan rasaasa faashistii PP'n akka baalaa harca'aa oolu. Gaddii fi gadadoon qe'ee ilmaan Oromoo keessaa bara bulchiinsa Abbaa Irree Abiy Ahimad kan dhaabbatee hin beekne yoo ta'u, hojii kanneessaan hidhattoota kanaan raawwatamu guyyaa guyyaan daran itti fufuun lixa Shaggar Aanaa Meettaa Walqixxee ganda buufaa caffee keessatti dheengadda gaafa eebala 24 2023 haala suukanneessaan qonnaan bultoota 3 rasaasa itti roobsuun ajjeesan. Namoonni ajjeefaman kunis Magarsaa Mootummaa Raggaasaa fuudhee kan torban hin guunne Zawudee Baqqalaa abbaa maatii 5 kan ta'ee fi namni tokko ammaaf maqaan isaa kan nu hin qaqqabin ta'uu maddeen nuuf himaniiru. Namoonni rasaasa faashistii kanaan ajjeefaman kun namoota hojii qonnaan jiraatan yoo ta'u, siyaasarraa bilisa akka ta'an jiraattonni ollaa isaanii ni dubbatu. Gocha suukanneessaa uummata meeshaa maleeyyii irratti raawwatame kanattis hawaasni gandichaa gadduu ibsan. Itti dabaluunis uummata nagaa Oromummaa isaanii qofaaf yakkanii lafarraa duuganii bulchuuf yaaduun gootummaa osoo hin taane mallattoo kufaatii isaa kan agarsiisus jedhaniiru. Godin Gujii Lixaa Aanaa Bulee Horaa keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartu jedhuun barsiisa tokko jirraari'uun baram bal'inni isaatiif jaal murteessa bantii. Impaayera Itoophiyaa duufee kufuu ga'ee kan bulchaa jiru Biltsiginnaan rakkoo dinagdee fi siyaasaa isa mudatee jiru dhoksuuf hojjettootaa fi waraana isaa shakkirraa qabu hidhuun akkasumas mindaa kaffaluu fi dhiisuun gariin immoo hojiirraa ari'aa jiraachuun Oromiyaa bakkoota hedduutti mul'achaa jira. Akkuma kanaan godina Gujii Lixaa Aanaa Bulee Horaa ganda qilleensa Raassaa irraa barsiisaa Dabalaa Faasil jedhamu waraana bilisummaa Oromoo waliin quunnamtii qabda jechuun waraanni raayyaa ittisa impaayeratti fi milishoonni bakka hojii isaatii qabuun eebila 24 bara 2023 akka inni hojii baruuf barsiisuu gadi lakkisuuf taasisanii jiru. Barsiisaa Dabalaan akka maddeen itti dhiyeenyaan hordofanitti ji'a 5 mindaan kan hin kaffalamneef yoo ta'u, namni kun garuu hojii baruuf barsiisuu malee ilaalcha siyaasaa kam keessaayyuu akka hin qabne dubbataniiru. Barnoonni siyaasarraa walaba jedhanii dubbatanis mana barumsaa sadarkaa gadiitii hanga dhaabbilee olaanootti barsiisotaa fi barattoota ilaalcha siyaasaa yakkuun hidhuu, ari'uu fi ajjeesuun erga Abiy Ahimad aangootti dhufee kan jabaatedha. Godin Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Raaree keessatti waraanni sirni PP qonnaan bultoota lafa isaanii dhoowwachuun kanneen qarshii qabaniif kennuu jiraachuun baram Jaalawwi Mohaamud waan itti dartu qaba. Humni badii faashistichi Abbaa Irree lammiilee rakkoo dinagdeen jilbeenfachiisuun gada aangoo isaa lakkaawwachuu barbaadu Biltsiginnaan hojjettoota irraa maallaqa kutuun waraana ittiin uummatatti bobbaasaa kan jiru yoo ta'u, qonnaan bultoonni ammoo lafa isaanii akka hin qotanne dhorkaa jira. Haaluma kanaan yeroo ammaa jechuun torbanoota kana irraa eegalee waqtii qonnaan bulaaf bokkaan roobee fi midhaan facaafachaa jiru keessa waraanni sirnichaa uummata Oromoo godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Raaree ganda Shumboo deemuun isin waraana bilisummaa Oromoo waboof nyaata laachaa turtan jechuun kan isaan hin beekne doorsisanii akka isaan lafa isaanii hin qotanne dhorkuun kanneen maallaqa of harkaa qaban ammoo qarshii 5,000 hanga 10,000tti kaffalchiisuun lafuma isaanii akka qotatan gochaa jiru. Akka jiraattonni Aanaa Jimmaa Raaree ganda Shumboo jedhanitti yeroon kun nuuf yeroo murteessituudha. Yoo yeroon midhaan facaafanne malee bara dhuftu beela hamaaf saaxilamuun keenya shakkii hin qabu jechuun maallaqa isaan lafa keenya irratti nu gaafatan kana kaffalus taa'u waan ittiin bitannu hin qabnu nuti rakkoo hamaa keessa gallee jirra. Biltsiginnaan afaanin misooma lallabaa rakkoo hamaaf nu saaxilee jira jechuun yaaddoo keessa galanii jiraachuu arraata biyyoolessa Oromiyaaf himaniiru. Finxaaleeyyiin Amaaraa darara ilmaan Oromoo godin Kaab Shaggar Aanaa Darraa irraan ga'an ammeessan jaareeran gameessaa waan itti dartu qaba. Fedhiin Abiy Ahimad isaaniin fayyadamee Oromoo ittiin cabsuu qabutti fayyadamuun finxaaleeyyiin Amaaraa weerara lafaa fi gocha suukanneessaa ilmaan Oromoo irraan ga'uu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan dilbata galgala eebila 24 2023 fi kaleessa finxaaleeyyiin Amaaraa naannoo Amaaraa godina Goojjam irraa gara godina Kaaba Shaggar Aanaa Darraatti ce'uun magaalota akka Daree irratti dhukaasa banuun uummata shororkeessaa turan. Kana malees ganda baadiyyaa Tuutti jedhamtu keessa humna isaanii buusuun magaalaa Salalqullaa fi Saalaash keessatti leenjii fi hidhannoo jabeessuun qe'ee uummata Oromoo irratti dhukaasa guddaa banuun weeraranii erga seenanii qabeenya uummanni lubbuu isaa baafachuuf dhiisee baqatu saamanii deemu. Caasaan finxaaleeyyii Aanaa Darraa keessa jabaachuu ilaaluun uummanni yeroo ofirraa qolachuuf ka'u caasaan waraana Biltsiginnaa uummata Oromoo maqaa waraana bilisummaa Oromoo yakkee hidhuu fi meeshaa irraa fuuchuun dadhabsiisaa jiraachuu kan himatan jiraattonni Biltsiginnaan aanichaa nu irraa akka ittisu gaafannu deebiin isaanii qaama olaanaatu beeka jechuun karaa biraan finxaaleeyyoota kana yeroo gargaaran argina jechuun waan isaan irra ga'aa jiru arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Godin Lixaa Wallaggaa Aanaa Jaarsoo keessatti waraanni Biltsiginnaa dargaggoo tokkijjeessuun baram dabalata isaatiif Jaalimoona Fayisaa. Murni afaan qawween cafaqee bulchuu barbaadu Biltsiginnaan waraana isaa bobbaasuun gocha suukanneessaa raawwachaa kan jiru yoo ta'u, bakkoota hedduutti ola deemaa irraa qabee hanga maanguddootti lubbuu obbaasaa jira. Haaluma kanaan dheengadda eebila 22 godina Lixaa Wallaggaa Aanaa Jaarsoo ganda Abboonnoo Diillaa jedhamtu keessatti dargaggeessa maqaan isaa Dirribaa Taglee jedhamu badii tokko malee shakkii woboo waliin quunnamtii qabda jedhuun rasaasa itti roobsuun waraanni PP galaafate.
Dargaggoon kun nama hawaasa gidduutti jaalatamaa fi kabaja hawaasichaa qabu yoo ta'u, dogdoqqeen nama deddeebisee jiru dhuunfaasaa gaggeeffachuu malee nama homaa tokko keessaa quba hin qabne ta'uu jiraattonni dubbatu. Daawwattoota hordoftoota irratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamoo oduun keenya guyyaa saafaa Eebila 26 bara 2023tiif qabanne sanii dhiyaan haa gamma sanitti himaa ture. Galgal qophiilaa irratti biyyoolessa Oromiyaa kaafanii walitti deebinoo tursiisansa qabaadha.